Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu fi nageenyi keessan bara nagaa jira. Alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama maatii keenya kan taatan immoo like share gochuudhaan faana tura. Egaa chaanaalii kana irratti odeeffannoowwan biizinasii biyya keessatti maal hojjechuutu bu'aa qabeessa nama taasisa. Akkasumas immoo odeeffannoowwan haala ijaarsa manaatiin wal qabatee odeeffannoowwan sharafaa fi kan fakkaatu odeeffannoowwan hedduu isin biraan gahaa ture kana boodas kan isin biraan gahuta guyyaadhaan immoo gaafii hedduu keessanii kan ta'e biizinasii jalqabuudhaaf namni tokko hojii jalqabuu kan immoo nuti biizinasii jalqabuudhaaf maaltu nurraa eegama akkasumas immoo biizinasiiwwan yeroo kana biyya kana keessatti osoo hojjenne bu'aa qabeessa nu taasisuu danda'an yeroo muraasaatti jireenya kana keessa nu baasuu danda'an maalidha jettanii kan nagaafatan guyyaa har'aa deebii waan isin ta'e qabadhee isin dhufee jira. Kanaaf hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa kenna. Namni tokko biizinasii jalqabuudhaaf wantoota sadi gochuu qaba. Waan sadi isarraa eegamuu qaba. Tokko free requesting jechuun wanta nu barbaachisu qopheessuu qabna yookaan immoo wanta nu barbaachisu beekuu qabna. Lammaffaan ammoo business modeling hojii hojjannu sana filachuu qabna hojii sana beekuu qabna. Sadaffaan ammoo launching kanaaf ulaagaa kanneen yoo gunne hojii hojjechuuf maaltu nu barbaachisa hojii kamiyyuu haa ta'u hojii kamuu hojjechuuf wanta nama barbaachisutu jira. Kapitaalaa wal qabatee maarketingii product and service wantoota kanneen wal qabatee hojii kamuu jalqabuuf waan nu barbaachisu jira. Wanta nu barbaachisu sanniin liistii goonee qopheeffachuu. Lammaffaa ammoo hojii akkamii hojjechuutu bu'aa qabeessa naannoo nu jiru sanitti hojii akkamii hojjetee namni bu'aa irraa argataa jira. Hawaasni naannoo kana maal barbaada? Hojii akkamii hojjechuu danda'a? Kapitaalli hin qabu, horiin hin qabu, hojii akkamii hojjisiisuu danda'a? Nama akkamii waliin hojjechuu danda'a? Waan kanneenis liistii goonee filannee qopheessuu qabna. Isa kana immoo yeroo biraa viidiyoo biraatiin biizinasii hojjechuudhaaf maaltu akka nu barbaachisu akka seera biizinasii akka namoonni yeroo amma biizinasii irratti hirmaatanitti maal gochuu qabna kan jedhu yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Egaa isa kanaan kana hojjenne hojiiwwan biyya keessatti hojjechuun bu'aa qabeessa nu taasisu keessa hojii tokko qabadhee isin dhufee jira. Isa immoo jalqabarraa kaasee hamma dhumaatti bu'aan isaa maal akka fakkaatu akkamitti akka hojjechuu dandeenyu isin biraan ga'a. Innis yeroo baay'ee bara darbe keessattuyyuu namoonni baay'ee na gaafata turtan waa'ee real estate. Waa'ee real estate akkamitti hojjechuu dandeenya akkamitti kaffaltii isaa kaffaluu dandeenya bu'aan isaa maal fakkaata kan jedhu na gaafata turtan. Yeroo kana keessattuyyuu biyya keenya keessa irra caalaatti kan hojjetamu naannoo magaalaa Finfinnee keessatti yeroo kana bara kana qofa yeroo kana gabaarra kan jiran naannoowwan real estateewwan 20 oliiti fi isaa oliiti. Nama kennaanis ta'e nama biraa walumaa galatti biyya kana keessatti yeroo kana gabaaf kan dhihaatanii jiran naannoo real estate 20 oliiti. Real estate akkamitti hojjechuu dandeenya akkamitti mana bitachuu dandeenya bazawee hojiin kun hojii bittaa manaati. Kifiyyaan isaa yookaan immoo kaffaltiin isaa al takkaanii miti paarsantiidhaan yeroodhaa yerootti kaffalaa deemna. Isa booda immoo abbaa manaa ta'uu dandeenya. Abbaa manaa gaafa taane immoo barbaannu gurguruu dandeenya barbaannu kireessuu dandeenya waan barbaanne itti gochuu dandeenya mana keenya jechuudha. Hojii biizinasii keessaa hojiin mana yookaan ammoo mana bituu mana gurguruu yookaan mana ijaaruun hojii kamuu wanta walitti madaalamuu miti. Seera hojii keessatti fakkeenyaaf bilbila tokko yoo qabaatte yookaan ammoo PC kana amma yoo bitte bara dhufu gurguruu yoo barbaaddu gatiin isaa isa duraatti olitti osoo hin taane isa duraatti gadi buuftee gurgurta jechuudha. Manni ammoo akkas miti. Gatii amma ittiin bitte caalaa dachaa sanii gurguruu dandeetta, dachaa lamaan gurguruu dandeetta, dachaa baay'eedhaan gurguruu dandeetta jechuudha. Kanaaf gatii ittiin bitte caalaa dabalaa deema jechuudha. Kanaaf haala real estate hidhattanii warroota real estate dhaabbaticha san kamuyyuu hidhattanii isin keessummeessuu danda'anii kaffaltiin isaa paarsantii murtaa'aadha. Jalqaba irratti kan kaffaltan achi booda mootu yeroodhaa yerootti kaffalaa deemuu dandeetti jechuudha. Hojii kana immoo yookaan odeeffannoo kana sirriitti hin barbaaddan yoo ta'e lakkoofsa isaanis barbaade isaanis qaamaan qunnamee kan isin biraan ga'u taasisan jechuu barbaadetti. Hojii real estate kun qaaleensa jireenyaatiin walitti hidhata qaba hoo jedhu fakkeenyaaf qaaleensi jireenyaa cimaa yoo deeme namni dadhabaa deema miti. Yookaan nama biizinasiin keenya gadi bu'aa deema. Fakkeenyaaf ani mindaa ja'aniin argadha yoo ta'e qaaleensi jireenya isa duraa caala yoo dabale
jireenyi ulfaataa yookaan ammoo baasiin kiyya gadi bu'aa baasiin an baasu ol ka'aa deema. Wanti an qabu immoo hir'ataa deema. Real estate akkas miti yookaan ammoo manni akkasii miti. Fakkeenyaaf ati mana qabda yoo ta'e jireenyi manaa yoo qaalahe mana kan kee qara 10,000 kireessitu jireenyi waan qaleef jalaa gadi ol ka'a malee haala kanaan hamminni walitti hidhata qabu. Jireenyi qaalahee yoo ta'e mana qara 10,000 kireessitu 15,000 kireessuu dandeetta gaafa fudhatte irraa jalqabe. Kanaaf wannuma baay'ee bu'aa qabeessa tokkodha isiniin jechuu barbaadeeti. Haala gibiraa irratti gibira fakkeenyaaf seera hojii irratti hojii tokko yoo hojjette parsantii 35 mootummaadhaaf gibira kaffalta. Isaan ammoo mootummaan immoo qarshii baankii kaayannu parsantii meeqa akka nu kaffalu beektu? Parsantii 7 nu kaffala jechaadha waggaatti. Waggaatti qarshii 100 baankii yoo kaayanne waggaa kana qarshii 100 107 nu ta'a. Nuti ammoo mootummaa hojii hojjennu kan bu'aa argannu irraa parsantii 35 kaffala. Real estate ammoo kanarraa bilisa dhaabbatichatu kaffale malee atiin kaffaltu isarraa bilisaadha isiniin jechuu barbaade. Inni itti aanu immoo fakkeenyaaf haala ijaarsa manaatii wal qabate mana tokko miliyoona 3 bitte haa jennu. Miliyoona 3 yoo bitte gaaf bitte sanarraa qarshii 10,000 kireessuu dandeetta jaatti. Osoma kireessitu miliyoona 3 kana kaffaluu ga'uu danda'a. Gaafa sana immoo manni kan kee tola siyaafa jecha. Mana amma tola siyaafe isa miliyoona 3 bitte kanas yeroo biraa maal goota miliyoona 5 warbaata miliyoona 6 gurguruu dandeetta. Keessattuu namoonni biyya ormaa jirtanii qarshii keessan waan biraarra oolchuu caalaa wantoota akkasii kanarra yoo oolchitan ifi real estate hin bituu ta'e ittiin dandeettuu ta'e manuma biraayyuu manuma noormaalii nama dhuunfaarraa bitamu kana bittee yoo keette kiraa isarraa argattu alatti waggaa tokko booda yookaan ji'a muraasa booda ifi namni yeroo masana yoo gurgure bu'aa irraa argata. Atiin bittee waggaa keetti hojjette dachaa sanii argachuu dandeetta. Kiffiyyaa inni kireessite ammoo waan ittiin bitteeyyuu sii ga'uu danda'a jechaadha. Kanaaf inni kun bizineesiidha waan ta'eef irra caalaa namoonni mana bitanii mana gaafa bitan ammoo kiraa isaa yookaan namaaf kennu yookaan immoo nama firaatti galchuu nama dhuunfaa itti galchuu kana godhinaa jechuu kiyya miti. Bizineesiidha jettee gaafa itti seentee wanta ji'aan argatu san walirratti buuftee yookaan walitti qabdee bu'aa isaas arguu dandeetta bu'aa isaas beekuu qabda waan ta'eef nama waan biraatiin waa godha naman qarqaarta ta'e waan biraatiin qarqaarte isa ammoo manarraa argatte bizineesii kanarraa argatte ammoo walitti qabdee bizineesii biraatiin eegaluu dandeetta. Tokko kana lammaffaa ammoo odeeffannoon kun nama tokko qofaa miti yeroo baay'ee gidduu irratti bifa manaa godhaatiin ati dhala fudhachuu siin eeyyamu yoo ta'e namni biraa akka fudhatu jira. Isaaf ammoo odeeffannoo kennuun dirqama hin barbaada yoo ta'e inni odeeffannoo sana jechaadha. Kanaaf maali viidiyoon kun si qofaaf miti isaafis isiifis isa kaaniif isa si duuba jiruuf nama baay'eedhaaf ati as keessa waan sii ta'u fudhattee isa siif hin taane ammoo bira kuti namni biraa kan ta'uuf jira inni itti fayyadamu. Kanaaf ana qofaaf jettee hin fudhatin sin jechuu barbaade malee sin jechuu barbaade yeroo kana namoonni jireenya gaarii irra jiru kana abboonni qabeenya bara kana dhuma sadarkaa wayii irra jiran bara biraa immoo sadarkaa biraa sadarkaa isaa caalu achi guddin isaanii as islooppii akkasii miti akkana qaxxitaadha. Kana jechuun maal jechuudha amma bara kana mana yoo qabaatte bara dhufu dirqama mana lama qabaachuu hin danda'a. Bara kana mana tokko qabaatte bara dhufu mana tokko kana mana lammaffaa qabaachuu danda'a. Inni isa akkamitti fakkeenyaaf namoonni fooqii qaban fooqii tokko amman qaba yoo ta'e tokko isan kireessaa isarraa bu'aan argata mana biraa itti bituu hin danda'a. Lammaffaa baankiin qabsiisa mana amma qabu kana baankiin qabsiisa baankiidhaan mana biraa ijaaruu danda'a. Bu'aa amma isarratti manicharraa argatu kiraa isaatiin maal isaatiin mana biraa ijaara manatti isuma manuma kana immoo qabsiisee gamanatti mana biraa ijaaruu danda'a jechaadha. Yookaan immoo kiraan isaa yeroo muraasa booda idaa mana baankii sanarraa kaffaluu danda'a. Haaluma salphaan mana lama yookaan mana sadii fooqii lama yookaan fooqii sadii bizineesii akkasaniin eegaluu ni danda'ama. Kanaaf haala kanaan real estate haa ta'u maalis real estate qabsiisuu maal gochuu ni danda'ama waan ta'eef. Kanaaf isa gamanuma akka beektan isiniin jechuu barbaade. Lammaffaa ammoo fakkeenyaaf bizineesii tokko yoo qabaanne fakkeenyaaf hojii mootummaa yoo qabaanne mootummaan rakkinoota keessa yeroo jiru mindaa ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii yeroo namarraa qabutu jira. Yookaan immoo bizineesii biraa hin jalqabdu yoo ta'e hin kassartaa. Gatiin meeshaa bittee meeshaa ati bitte suni gatiin isaa gadi bu'ee yookaan immoo si jala turee badee yookaan immoo waantota garaagaraatiin galiin ati argattu sun sirraan dhaabbata yoo ta'e
gariin kiraa manaa yookaan immoo gatiin manaa gatiin real estate kana sirra dhaabachuu hin danda'u jechuudha. Siigalee amma mana 15,000 tokko 10,000 kireessite yoo ta'e dhaabbataadha. Yeroo kamuu haala kam keessa namichi sun haa rakkatu wanta nyaatu haa dhabu ishii gala. Warroonni mana kiraa keessa jiraatanii dursa waa'ee nyaachuu dhabuu isaanii miti kan yaadan, waa'ee kiraa mana barumsaa ijoollee isaanii miti kan yaadan. Jalqaba irratti waan argatu irra mindaa mootummaa qaba yoo ta'e hojii kamuu ja'anii argata yoo ta'e isa kiraa manaa keessaa baasee ka'e kan ammoo baasii isa barbaachisu fira. Kanaaf ati biizinasii kana keessa seente yoo ta'e haala kam keessattuu rakkoon kamis yoo uumame isa 10,000 mana kee 10,000 kireessite tokko 15,000 kireessite inni ja'an sii galu kun sirraa dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Haala kam keessattuu iyyuu. Kanaaf hojii akkasii irratti yoo hirmaattan baay'ee tokko bu'aa qabeessa baay'ee faayidaa irraa argachuu dandeettan yeroo muraasa keessatti har'a mana tokko bitti bar dhuggaattaan mana lamaa gochuu dandeetta. Namni nama makiina tokko makiina lama qabaachuu dhabuu danda'a. Kufuu danda'a maal ta'uu danda'a rakkoon gargaara samtachuu danda'a. Makiinaan tokko haaraa bittee gaafa caccabe immoo tuyyuu gatii isaa gadi buufteetti gurgurta. Nama bitee akkasitti kaa'e malee makiinaan yoo hojjete guyyaa 2-3 yoo fayyadamte haaraa bittee guyyaa 2-3 yoo itti fayyadamte gatii moofaatiin kan gabaarra hojjete gurgurtu. Mana ammoo barana ijaarte yookaan immoo barana bittee bara dhufuun gurgurta yoo ta'e yookaan gatii bara kanaan miliyoona 3 bittee bara dhufuun gurgurta yoo ta'e bara dheengaddaa bitteerta moofaadha akkas ta'eera gatiin isaa gadi bu'uu qabaadha miti. Haala gabaa yeroo irra jiru laaltee gatii har'a bitti. Haala kam keessattuu gatii har'a bitteen olitti gurgurta. Amma gaafa gurgurtuu sanitti ammoo ji'aan irraa argataa jirta. Kanaaf namoonni biizinasii jalqabuu barbaadan biizinasii kana keessatti yoo hirmaattan bareedaadha isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf real estate yeroo akkamii bituu qabnaa isa jechuudha. Kenna amma odeeffannoon isin bira ga'e real estate irra hirmaatti isas yoo immoo horii harkaa qabduun mana nama dhuunfaa bittee biizinasii gochuu barbaaddes isas haala kan lamaan isitti real estate binna yoo ta'e jalqaba irratti paarsantii muraasa kan kaffallu paarsantii 25dha kan kaffallu baay'inaan yeroo baay'ee gatii waliigala isaa irra yeroo ayyaana irratti maal irratti waa wayisa baay'eeffatanii diskaawuntii paarsantii 5 ama paarsantii 25 yeroo godhantu jira yeroo akkas diskaawuntii sanitti yoo bittan baay'ee tokko bu'aa qabeessanii jechuu barbaade egaa kabajamtoota jaalatamtoota turtoota kennan kana irratti gaafii yoo qabaattan dhuunfaa keetti waan nama reesiftu wanta beekuu qabdu yoo jiraate keessaan dhuftee yookaan immoo bilbila kan jennaan bilbiluu ni dandeetta. Gaafii odeeffannoowwan kana fakkaataniif kan biraa biizinasii biraa kan irra hirmaachuu barbaaddan yoo jiraate biizinasii wayii hojjechuu barbaaddan waa'ee isaa beekuu akkamitti akka hojjettan yoo barbaaddan namoota hojii san irratti hirmaatanii jiran odeeffannoo fi qabu irratti hundaa'ee odeeffannoo isaa guutuu kan isin biraan ga'uta viidiyoo akka kanaa kana akkasiin dhiyeessuuf yoo barbaaddan yoo jalattan viidiyoo kana laayikii isaa baay'ee isaatiin natti agarsiisa isin jechuu barbaade waan hortoonni galatuma galanni keessan dachaadha viidiyoo biraatti namoonni deemnutti baay'ee